amantaa isaaniitiif dhaabbatan kan hiriyaa isaaniitiif biyya isaaniitiif dhaabbatan hedduu qabna. Sababa warroota hin taaneen immoo isaan kun arrabsamuu waan hin qabneef kabaja keenya ofirratti beekuu qabna. Maatii Waaqayyoo waan garaagaraa jira jaalalli jirti ishiinis isas wajjin ilaallaa hundi keessan jabaadhaa. Borus ta'uu danda'a guyyaa guyyaadhaan gadhiisuu jammaree arra bala shamarran biyya kana akka arabaa akkasii maaliif hojii keenya nu arrabsiisaa jira? Sababa nama tokkootti hedduun obboloonni keenya kabajamoon obboloonni keenya gadda Magaabbaa kan ilmaa kana qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam hundumti keessaniyyuu akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Arjummaa fi dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hunda kan caalu Waaqayyo jaalala duukaa buutotaa hunduma keenyaaf haa kennu. Egaan maatii Waaqayyoo guyyaa irraa kana mata duree isaa irraa akkuma argitanii kanaan duras akkuma isiniin jedhee hanga kutaa 5tti yookaan immoo isaa olis ta'uu danda'a addaan qoqqoodnee kan nuti ilaallu jira. Keessattuu warroota biyya alaa jiran keessattuu shamarran sirriitti ilaallata jechaadha. Kutaa tokkoffaa irratti of eeggannoo shamarran achi jiran keessattuu shamarranis dhiirris haa ta'u irra caala shamarran taasisachuu qaban ni ilaalla jechaadha. Kana jalatti kabaja isaanii akka jaalala isaan waliif qaban kabaja waliif qaban kana malee immoo warroonni kabaja isaanii ofirratti wallaalanii waan hin taane keessa galanillee waan jiraniif kana malee maqaa biyyaa balleessuudhaan maqaa maatii balleessuudhaan waan garaagaraa ni jira. Amantaa isaaniillee kan gatan sababa maaliif akka ta'e jechaadha. Qarshiidhaaf jedhanii garaadhaaf jedhanii amantaa isaanii kan diiganis hedduu waan jiraniif kana ni ilaala. Kun gaa kutaa tokkoffaa jalatti ilaala. Kutaa lammaffaa jala irratti shamarran biyya alaa jiranii fi jaalala waliin ilaalla. Kana malee shamarran biyya alaa jiranii fi tajaajiltoota. Kutaa afuraffaa irratti shamarran biyya alaa jiranii fi faarfannaa ni ilaalla. Ittaansanii haaluma kanaan jijjiirni kutaa 5 ta'uu danda'a. Haala kanaan wajjin ilaalla jechaadha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaan nu barsiisu. Egaa walitti fufinsaan ni baranna jechaadha. Egaa kana hundumarraa amma viidiyoon irra gadhiisee kanarratti laayikii 1000 barbaada. Dirqamadha jechaadha. Hundumti keessaniyyuu warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaa dhuftan kana malee warroonni duraan jirtan hundumti keessaniyyuu laayikii akka gootan jechaadha. Kana malee subscribe akka gootan jechaadha. Subscribe yeroo gootan immoo maatii Waaqayyoo egaan warroonni subscribe goone jalqaba gara YouTube seenuudhaan haala kanaan azalatti sanbeetiyuu jettanii barreessitu jechaadha. Sanbeetu yoo jettan jalqaba irratti isinii dhufa sanbeetuuf sanbattu murtii beetee jedhee ni tuqtu. Sanbooda loogoonsaa isa kanadha jechaadha. Loogoonsaa kan argaa jirtu bakka itti naanna'aa jiru kanadha jechaadha. Isa tokkuna sanbooda haala kanaan dhufa. Yoo subscribe gootaniitu ta'e subscribe inni dhunni diimaan kun jechaadha gurraacha isinii dhufa. Hingoon yoo ta'e immoo haala kanaan diimaa kanaan isiniif dhufa jechaadha. Sanbooda subscribe gootu jechaadha. Fuulduratti kunoo mallattoon asitti dhufti kun ni jirti. Mallattoon bilbilaa kun ishee tuqxanii as akkuma argitan kana ol isa dhu kanarra kaawwattu jechaadha. Sanbooda kan nuti gadhiisne hunduu yeroodhaan isin bira ga'a jechaadha. Kana malee immoo asis tawaahidoon deebii qabdii kan jedhu kana tuquudhaan akkuma ammaa kana subscribe gochuu dandeessu jechaadha. Innis YouTube lammaffaa kooti waan ta'eef jechaadha. Jalattis waan garaagaraa argattu waan ta'eef. Egaan maatii Waaqayyoo sanbooda subscribe erga gootanii viidiyoo laaltan fakkeenyaaf amma viidiyoo kana jechaadha like gochuu qabdu jechaadha. Viidiyoon hin gadhiisu hundumti keessaniyyuu inni kun as akkuma argitan kana like gootaniittu jechaadha. Iddoon kun ni jira. Iddoon amma waan diimaa kun naannoftu dislikeidha. Hin jaalanne jechaadha. Yoo jaalattan immoo bakka kana tuqxu jechaadha. Bakka gurraachee kana like gochuu hin dagatinaa. Egaan hundumti keessanii akkuma ammaa kanatti subscribe akka gootan maqaa Waaqayyootiin sin gaafadhaa. Kana malee mallattoo
mallattoo ishee laayikii sun tuquudhaan laayikiin kun akka 1,000 galu yoo akkas ta'e ammi viidiyoon ani hojjedhu ammi nama bira ga'uusaa ammasuma guddata waan ta'eef akkuma isiniin jedhe viidiyoo namoonni viidiyoo ilaaltan hundumti keessanii osoo laayikii hin tuqin viidiyoo kana akka hin jammarreen isiniin jedha maqaa Waaqayyootiin. Egaan guyyaa har'aa kana kan nuti ilaallu maalidha seetanii of eeggannoo warri biyya alaa jiran taasisan keessattuu ardii Eeshiyaa keessa kan jiran warroota biyya Arabaa keessa jiran biyya garaagaraa keessa obboloonni keenya jiran shamarroonnis ta'ee dargaggoonni jiran hundumti keenyayyuu maal akka gochuu qabnu fakkeenyaaf kabaja keenya kan yeroo isiniin jedhu kan kabaja ofirratti wallaalii jira kabaja isaa bakka jiramti akkamitti isiniif ibsu kabaja yeroo jedhamu waan guddaadha jechaadha kabajamuu of kabachiisuu waan tokko jira ani nama gorsuu hin danda'u sin gorsuus barbaade miti kan yeroo jedhu kabaja yeroo isiniin jedhu amma yoo nuti waan tokko irratti maatii Waaqayyoo sammuu keenya haalatti namnasiisnu jiraachuu qabu kan yeroo isiniin jedhu ani hiyyeessa yoo jennee yeroo hunda bakka homaan qabu homaan danda'u yoo jenne akkasuma hiyyoomne homaa hin beeku akkuma jenne sun wallaalleefna jechaadha beekumsa tokko malee akkasumatti maaliif sammuu keenya wallaalummaadhaan hiyyummaadhaan doomsineerra jechaadha namni fayyaa qabu hiyyeessa miti hiyyummaanan jedhe hiyyummaa sammuu jechaadha beekumsa hin qabnu homaan dandeenyu ani amma abaluun ga'u ani amma abaluu hin ga'u jenne kabaja keenya illee gadi hir'isna jechaadha ammuma sun immoo nuti yeroo of gadi xiqqeessinu nuti gadi mataa keenya yeroo gadi qabnu mataa keenya gadi qabuun mataa gadi qabadhaadha manna amantaa keenya kan nu barsiistu mataa gadi qabuun maalidha wantoota hin taane irraati jechaadha waan hin taane irraa waan namni ittiin nu jibbu waan waaqni jibburraa mataa gadi qabachuudha malee eenyummaa keenya gadi qabne eenyummaa keenya awwaaluu miti jechaadha kanaaf iyyuu wantoota akkanaa kanarraa yoo nuti akkasumatti gadi of qabne namni haaluma sanaan nu laala jechaadha kabajanuuf hin qabu nu tuffata waan hundaan nutti fayyadamuu barbaada jechaadha kanaaf kanarraa of eeguu qabna kabaja keenya beekuu qabna kana malee immoo waan hin taane irratti kan hirmaannee kabaja of dhoowwinu jira amma fakkeenya karaa yuutuubii sammuuna waan garaagaraa kan naan jedhamaa ture jechaadha fakkeenyaaf keessattoon sammuu koo tuqee waan sammuu koo tuqee koomentii jala irratti naaf barreessanii nan balleesseen sin ajaa'ibu nan balleesse arguun barbaanne jechaadha bakka haala kanaan illee wantoota garaagaraa kan barreessan jiru biyya keessa osoo hin taane biyya alaa ta'aniiti jechaadha yeroon isiniin jedhu kana bakka kabaja ofii ofirratti wallaaluudhaan bakka walitti dhufeenyi gaariidha wal baruun bayeessa haa ta'uti yeroo wal bartan keessattuu shamarran akka obbolaatti waada walii galtu akka obbolaatti wajjin jiraannaa waliin rakkinni koo rakkina keetii akkasii gammachuun koo gammachuu keetii erga akkas jedhanii booda waan hin taane ishiin abaluun akkas jedhanii nama biraatti wal dhiisuu miidiyaa irratti wal baasuu feesbuukii garaagaraadhaan wal hadhiisuu waan garaagaraa jechaadha jaalala jedhanii seenaa tokko isinitti hiriyyoota wal jaalatan lamatu jira akkamii wal jaalatu inni tokko Waaqayyoon kadhatee garuu hin hinaafanne tokko yaa Waaqayyoon yaa Waaqayyo waan akkanaa kanan barbaada akkas jedhee Waaqayyo silaa nama Waaqa dhihooti yeroo kana ishisiifan kenna garuu obboleessa keessa si bukkee jaalatta nan jaaladha la hiriyyaa keessa kan hin jaalatta nan jaaladha yoo akkas ta'e isaati naaf kadha isana kadhatte kana siifan kenna kunis kan ta'u isa si bukkee jiruuf hiriyyaa keetiif laman kenna siif immoo tokkoon kenna yoo ati tokko na kadhatte isaaf laman kenna yoo shan siif kenne immoo isaaf 10 kenna inni naaf inni kun akkamitti ilaala tokko yoo Waaqayyo isaa kenne hiriyyaa isaa suniif lama kennama waan ta'eef baay'ee naaf jechaadha amma hiriyyaan isaa kun akka hin mul'anne barbaade akka ol hin guddanne barbaade kanaaf maal godhe waan tokko yaade yaa Waaqayyo koo godhe akka waan tokko naaf kennituun barbaadaadhe ishisiifan kenna maalidha innaan ija koo tokkicha naa jaamsii jedhe ija koo tokkicha naa jaamsii hubadhaa sitti ilaalamati Waaqayyo ija koo tokko naa jaamsii jedhe sababni isaa yoo ijji isaanii tokko jaame ani hiriyyaa isaa immoo lama jaamu maaliif yoo Waaqayyo isa tokko kenne hiriyyaa isaatii lama kenna waan ta'eef kana yaaduudhaan dabalaphee isaa keessaa ilaala ankoo tokko naa jaamsii jedhe yoo sun maal hiriyyaan isaa ijji isaa lamaan hin jaama jedhee yaade yoo sun immoo manatti hafaa isa caala jechaadha kana haala kanaan kan walirratti deemullee jira kabaja keenya wallaalle jechaadha
wal kabajuu qabna, wal jaalachuu qabna, wal hadhiisuu qabnu jechaadha. Ebeluun akkasiidha, isheen inni akkasiidha. Kun dhaabbachuu qaba. Kabaja keenya beekuu qabna, wal kabajuu qabna. Achi kan baane hojjannee of jijjiirree maatii keenya jijjiiruu biyya keenyaaf gaarii ta'uudha malee achi taanee isheen Itoophiyaadha inni Itoophiyaadha jennee biyya keenya arrabsiisuu hin qabnu. Biyya keenya biyya kabajamtu, biyya abboota qulqullootaati. Biyya Abuna Phexros faa biyya koo biyya biraatiif baandaadhaaf hin kennu. Biyyi koo biyya hin taane biyya warra kabajan beeknetiin hin dhaalamtu jedhanii Itoophiyaadhaaf jecha addabaabayii Goorgisii irratti achitti xiyyitii matareesiidhaan dabaddabamanii rukutaman. Haala kanaan du'an abboonni keenya darban hundumti isaaniiyyuu Itoophiyaa biyya isaaniitiif waan baay'ee taasisaniif maqaa biyya keenya kana kabajuu qabna malee haala hin taaniin biyya keenya kana balleessuu hin qabnu jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo inni gara biraa immoo waa'ee kabaja keenya walirraa kabaja keenya wallaaluu hin qabnu jechaadha. Yoo namni nu kabaje yoo nuti of kabajne namnis nu kabaja. Kanaafiyyuu haala waan hin taane irratti hirmaachuu, waan hin taane hojjechuu, waan hin taane dubbachuurraa of qusachuu qabna. Amma fakkeenyaaf arraba la shamarran biyya kana akka arabaa akkasii maaliif hojii keenya nu arrabsiisaa jira? Sababa nama tokkootti hedduun obboloonni keenya kabajamoon, obboloonni keenya gadda namaan jaalan, rakkina namaan jaalan, isa gadde faana kan gaddan, isa boo'e faana kan bohan, isa gammade faana kan gammadan obboloota baay'ee qabna nuti biyya sun. Kan maatii isaaniitiif, amantaa isaaniitiif dhaabbatan, kan hiriyaa isaaniitiif, biyya isaaniitiif dhaabbatan hedduu qabna. Sababa warroota hin taaneen immoo isaan kun arrabsamuu waan hin qabneef kabaja keenya ofirratti beekuu qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf kana hubachuu qabna. Inni gara biraa immoo akkuma isiniin jedhe maqaa biyya keenyaa kana jecha maqaa biyya keenyaa eeguu qabna. Biyya keenyaaf ta'uu qabna. Bakka as dhufnee immoo ba'aa ta'uu hin qabna. Achittis ba'aa taanee asittis ba'aa. Dhugaan isiniin jedhaan achuma taa'anii biyya biraa jirra jedhanii bakka maal isiniin jedhure maqaa namaa maal jedhe isin ibsu. Bakka nama tokkorraa kan hin eeggamne. Bakka namni koo keessattuu shamarran yeroo soban irraan bareedu. Dhugaan isiniin jedhaan. Bakka haala hin taaniin maqaa namaa balleessuudhaan, maqaa tajaajiltootaa balleessuudhaan bakka akka nama ni bahanii uffatanii nyaata namni sun jechaadha. Yoo tarii sammuun isaan hojjetu sammuun isaa kun hin yaadu jechuu danda'a namni akkasitti nama yaadachaadha namni. Kanaaf ani nama hin beeknedha bakka haala hin taaniin bakka waan namni sun namni osoo hin beekin waan hin taaneen haala hin taaneen bakka gara keenyatti dhufanii kan nama qoran hedduu isaaniitu jira. Kanaaf iyyuu kabaja keenya beekuu qabna. Kanaaf keessattuu immoo dubartoonni jechaadha. Yoo ofii of kabajne malee dhiirri sun kabaju namni biraa sun kabaju jechaadha. Dhugaan isiniin jedha. Yoo of kabajanii bakka kabajamuudha bakka keessattuu dubartoonni kabajamtoota. Manni dubartoota malee hin ta'u. Jireenyi dubartoota malee hin ta'u. Wanti hundi dubartoonni iddoo keessaa dhabaman hin qaban jechaadha. Kanaaf isin kabajamtoota. Waaqayyo kabajee kan isin uume isin kabajamtoota bakka biyya lafaa kanaatiif jechaadha. Ittoon akkuma ashaboo malee soogidda malee hin mi'oofne wanti dubartoonni keessaa dhabamanis akkasuma mi'aawu jechaadha. Kanaaf haala kanaan nuti immoo kabaja keenya kabajamne jiraachuu qabna jechaadha maatii Kiristoos. Egaan gara biraa immoo amantaadhaan. Kanaallee amma fakkeenyaaf ortodoksii haa ta'u bakka ortodoksii ta'anii biyyaa bahuu achi gahanii tokko sodaadhaan lammaffaan immoo garaa isaaniitiif jedhanii qarshii ilaalanii nama ilaalanii achitti kana fanicha nama hedduutu jira. Anaanu kan nama mudate jechaadha. Dhugaan isiniin jedha obboleettiin keenya tokko asii baateeti kan isheen musliima taate as deebitee Kiristoos waaqa miti jette. Dur mana amantaa teessee Yesuus ati abbaa keenya, ati waaqa keenya, ati uumaa keenya jettee faarfachaa barachaa baatee achi geessee Yesuus waaqa miti. Afaan dhageessuun saba keessa jiraattu biyya ishee keessatti Itoophiyaa keessatti eenyummaa ishee bartee, waaqa ishee bartee, uumaa ishee bartee guyyaa 80tti cuuphamtee mucummaa Sillaasee argattee achi geessee immoo Sillaaseen eenyudha? Dubroon Maariyaam maalidha? Kiristoos waaqa erga ta'e maaliif fannifama? Maaliif du'aaf? Inni ergamaa Rabbiiti. Akkas jettee deebisti jecha hubadhaa. Kanaaf iyyuu kana jalaallee bahuu qabna jechaadha. Qarshii
qarshiidhaaf jennee dhugaan sanii jedhan namoonni tokko qarshiidhaan kan intini jedhanii jiru qarshiitti kan abdatan. Ani baay'ee na ajaa'iba jechaadha. Seenaa tokko kanaan dura isinitti himeen ture. Irra isinii deebi'a. Kanaanan jedhu amantaa isaanii namoota faayidaa garagaraatiif namoota jijjiiraniif amantaa isaanii qarshiidhaan beekumsaa waan garagaraatiif namoota jijjiiraniif seenaa kanaan dubbadhu. Qarshii kan waaqessinu hin hedduu keenya jira jechaadha. Inni namni tokko rakkatee nu maddiitti roobuuf akka arginee osoo akka naman argin wantoota garagaraa irratti jechaadha. Bakkatti kabajamu irratti bakka itti ulfina guddaa argannu irratti keessattuu immoo bakka ani baay'ee kan na ajaa'ibu kanaan durallee wantoota garagaraa waa'ee mana amantaallee kaasiin ture. Mana amantaa irratti hirmaadha akkas taasisaa yeroo jedhu no hin ta'u garuu waan biraa irratti ganaa irratti deemna amma gudii ilaalla amma isin faana gudii jiru hunda dubbadha. Kanaaf waan afuuraa irratti waan gaarii irratti bakka waan lubbuun keenya ittiin boqonnaa irratti hirmaadhaa jedhamu hunduu duubatti jedha. Waan isa kaaniifoo bakka harkaan baasu isaanii dura unumadha jechaadha hunduma keenya. Kanaaf namoonni qarshii waaqessinu, namoonni beekumsa waaqessinu, namoonni nama waaqessinu, namoonni waan hin taane waaqessinu, walumaa galatti namoonni waan biyya lafaa waaqessinu of beekuu qabna jechaadha. Seenaan kun akkam seetanii namicha tokko jira in hojjeta in daldala waan baay'ee hojjeta jechaadha. Daqiiqaa takka maatii isaatiif daqiiqaa takka amantaa isaatiif kenneen beeku jechaadha. Maaloo jedhuun maatii maaloo si gahaa in hojjette kun si gahaa yeroo nuuf kenni ijoollee keetiif yeroo kenni ganama bahaa galgala galaa galgala moo yoo bahe waan ta'een hojjedhadheen focaa san booda dadhabee rafaa ganama bahaa ijoolleen isaa akka toolan eessa maal akka nyaata wanta akkam beeku jechaadha. Amantaa isaas maal akka ta'een beeku kadhannaan hin jiru mana amantaa deemuun hin jiru asraatii kaffaluun hin jiru rakkattoota gargaaruun hin jiru oomtuu bakka akkasumatti naannaa namichi kun bakka osuma hojjetu miliyoona tokko argate bakka si gaha maaloon lakki qoy miliyoona laman godhaadha miliyoona shan ga'e bakka hin gaannaa miliyoona 10 godhaa achi booda miliyoona 20 godhaadha san booda akkuma jedhutti nan baay'isaa too jedhu miliyoona 50 irra ga'e san booda har'aa kaaseen hojjedhu maatii koo faana jiraadha gammadee si faana jiraadha hunduu isheedhanii gammadanii bakka osoo gammachuudhaan jira qaama waan ta'e manatti yeroo kabajaa jiru hunduu gammachuudhaan osoo jiru gammadanii bakka sagantaa galgala irra qopheessatan hunduu gammadee rafanii hundumti jechaadha. Ganamas gammachuudhaan ka'an yeroo ka'an garuu namni tokko isaan biraa osoo hin ka'in hafeera. Inni hafe kun eenyudha? Namichi jechaadha abbaa manaa isa fiigaa ilaala. Osoo hin ka'in ganama achumatti du'ee hafe jechaadha. Ilaala birrii ari'ee qabeenya ari'ee beekumsa ari'ee otoo beekumsa sunis ittiin hin jiraatiin qabeenya isaatiinis osoo hin jiraatiin qarshii isaa suniinis osoo hin jiraatiin qarshii isaas du'arraa isa hambisne maal ta'e boollatti seene jechaadha hunda dhiisee deeme jechaadha. Kanaaf maatii waaqayyo nuti har'a malee boroo akka jiraannu hin beeknu sa'aatii ishii fuuldura keenyaa kanallee hin beeknu annu jiraachisu waaqayyodha. Kanaaf daba yaaduu miti hamaa walirratti yaaduu miti amantaa keenya jijjiiruu miti amantaa keenyaaf bakka kennuu qabna. Qarshiidhaaf jennee Kiristoos waaqa miti jennee jireenyi hin jiru. Inni fayyisaa miti jennee jireenyi hin jiru. Kan nu fayyise kan dhiiga isaa lolaasee kan har'a as ga'uu keenyaaf sababa kan nuuf ta'e dhiphina keessaa kan nu baase gadadoo keessaa kan nu baase walumaa galatti jireenya hamaa keessaa kan nu baase waaqa keenya uumaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Addaam balleesseera addaam miti bil addaam beenyaa balleesse sun kaffalee nun fayyisu ture 666 garafamu addaam du'aa hin ka'u. Namoonni garagaraa yeroo garagaraatti du'aa ka'aniiru garuu humna tokkotu isaan kaase innis humna waaqayyooti. Ka'i Alaazaar ka'i jedhe hin ka'e garuu Kiristoosiin koottu ati ka'i namni jedheen hin jiru raawwate jedhee mataa isaa gadi qabee lubbuu isaa dabarsee si'ool seenee bilisa nu baasee xalayaa garbummaa keenya tarsaase
achi booda guyyaa sadaffaa irratti immoo koottaatii akka faranarraa kaasaa dhagaanarraa gangalchaa waalanarraa diigaa sun jedhiin ofumaa ol ka'e jechaadha. Waaqni keenya maqaa isaatiif galanni haa ta'uti. Kanaaf inni waaqadha. Uumama miti, raajii miti, ergamaa miti. Inni san uumedha. Maaliif qarshiidhaaf jenne beekumsaaf sodaadhaaf maaliif sodaan hin sodaatinaa jedheera miti hin sodaatinaa jedheera. Ilaa hin sodaatinaa jedhee kitaaba qulqulluu irratti akka jedhanitti jecha rabboonni keenya bakka 365tti barreeffameera. Innis maaliif guyyaa guyyaadhaan akka nuti hin sodaanne. Fakkeenyi isaa waggaan tokko guyyaa 365 qaba. Waggaa tokko kana hunda irratti guyyaa tokko sodaachuun qabnu jechaadha. Ilaalaa raajii waaqayyo dinqii isa nuti ijoollee isaa akka sodaanneef isatti amannee isa kadhannee akka jiraannu hin sodaatinaa jedha guyyaa guyyaadhaan. Kan isatti amannee maaliif sodaan? Maal taayoo duun? Obboloonni keenya Liibiyaatti mormi isaanii cabikko mormi isaanii irraa albeedhaan irraa ka'an albeedhaan qalaman amantaa isaaniitiif biyya ormaa ta'anii nutis biyya ormaa teenyee qarshiin nutti hafaafu manni tokko yoo hafe mana biraatti galuu dandeenya. Kanaaf akkasitti jiraachuu qabna maatii Waaqayyoo. Hundumti keessan iyyuu jajjabaadhaa. Amantaa keenya qarshiidhaaf hin jijjiirru. Qarshii waaqessuun nama waaqessuun sodaa waaqessuun waaqolii tolfamaa waaqessuudha waan ta'eef ana malee nama biraa waaqessin jedhee seera boqonnaa 23 irratti barreesseera nu gaafata Waaqayyo. Kanaaf kanarraa of qusachuu qabna. Egaa kutaattaa nutti immoo kan nuti ilaallu shamarran keessattuu shamarran biyya alaa shamarran araba jiranii fi jaalala isa jedhu jaalala immoo jaalala obbolummaa jaalala waan garaagaraa jira jaalalli jirti ishiinis isas wajjin ilaallaa hundi keessan jabaadhaa. Borus ta'uu danda'a guyyaa guyyaadhaan gadhiisuu jammareera akkuma isiniin jedhe laayikii 1,000 hin guunne taanaan kutaa ittaan gadhiisu jechaadha. Maaliif nafaan hin jirtanii jechaadha. Barnoota nan dabarsu hin jaalanne jechaadha. Kanaaf akkuma viidiyoo kana ilaaluu jammartanii laayikii akka tuqxan 1,000 ol hin barbaada isiniin jedheera. Egaan hundumti keessan iyyuu harki keessan hin cabu laayikii tuqxan itti bu'uudhuma bichaadha. Kanaaf nagaa ta'aa kabajamaa waan dhaggeeffattaniif kan ammoo sheer godhaa. Hunduma biraa guruppii qabdan karaa WhatsApp, Telegiraamii, karaa Feesbuukiitiinis hundumaanuu sheer godhaa haa baratanii. Walumaa galatti waan inni nufaana ture maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u araarsummaan nuroo maaramee gumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuba buutotaa arjumaaf dhiifamni waaqa keenya hunduma keenya faana ta'u waaqayyo biyya keenya Itoophiyaadhaaf nagaa nuuf haa buusu. Itoophiyaan biyyi keenya nagaadhaan jaalalaan kabajamtee ulfina guddaa argattee haa jiraattu. Amantaa isheefaan ijoollee isheefaan ijoolleen Itoophiyaa biyya garaagaraa jirtan amantaa garaagaraa hordoftan waaqayyo nagaadhaan gara biyya keessanitti sinaa galchuu. Godaansarra kan jirtan godaansa keessan fixxanii biyyatti galaa nagaa argadhaa. Kan dhiphattan kan cinqamtan hundumti keessanuu cinqiin keessan dhiphinni keessan maqaa waaqayyootiin sinirra haa bu'u. Dubaroon Maariyaam sinaa daawwattuu xilaa gaaddiddii ishii sin biraa hin hafiini. Galatoomaa ulfaadhaa.